Yooyyaa ashama harka fuune kabajamtoota hordoftoota OMN kun qophii addaati. Egaa guyyaa har'aa hawaasni Oromoo Minisoota magaalaa Lakkuu walitti dhufuudhaan guyyaa geggeessaa Ahmad Abdurrahman isa torbaan tokko dura bade kan barbaadamaa ture guyyaa sadi dura reeffi isaa argamuudhaan qorannoo irra turuu isaa ni yaadatama. Egaa isa ta'uu adda eegabaafame booda har'a sirna awwaalcha isaati jechuudha kan asitti geggeessamaa jiru. Kan na duubatti argitan kuni sirna awwaalcha Ahmad Abdurrazaaqi. Egaa mee hanga xumura sagantaatitti na wajjin turaa isiniin jechuu barbaada. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الصلاة والسلام على المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أمته إسلام رب نور فلأت أحمدين أحمد عبد القادر عبد الرحمن كسكي عبد الرحمن لوقي رب نور فلأت المهكمة رب نور فلأت أخي ما شاء الله ربي ستها على رموبك جرتو أتمرتي أرارم إساكات نصف الأول ملكا صلانه كيري ملكا واتكن دبنه نمك عالم مرقرا قبه تقع الدنيا كيسات نمن أكساهن أرقم جرمه وني العالم كان جره جنة أفيت الرب إسحالالو من إسلاما أكما أجيتين مغفرة أكساكات التيتين جت أكسبرت أسيتك أقدان هاتي أبان أكسبرتني تنجتن سنين جنة صبر نولي عالمني صبر أزديب إجولة إسا من إجارة جده أرجته ما شاء الله هرماتات إنجرا هرماننا قد أتجرا ياد قد أتجرا وصو أرجته إنك أبرهن قالين إجولة إسا منها أرجت تجراني ياد سنة أمم نجرا ما شاء الله كوانا مجمع سو إسار أودرب إساق أود إني شهيد جراني إنك جنة تراني إنك دنيا أفيوكا آري أكنت ترو وفبل سومي تجراني أرجتني إني جنني شيطان إبليس تفقتين كيل اتدبر سمالي نم عارف تري متجراني إني شهيد جراني الدنيا رقاباته والرج أرجته جهادات جراني الرت صلاة جرا صلاة الجماعة الرت جسات جرا كان ربي إساقول عالم الدنيا هفين جرو بوتام بك قبرك صلاة طول جان جرو كان سن جنة نولي صبر الدنيا اللي صبرا ربي ساها أرارمو أهل الجنة جولي ربي بكان هاقو سن جنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kan daawwachaa jirtan OMN Oromiyaa Miidiyaa Neetwork. Akkuma argitan kunoo na duubatti kan mul'atu reeffa Ahmad Abdurrahman kan torban tokkoof as Minisoota magaalaa Lakkuu keessaa dhabame kun reeffi isaa argame.
asitti kuno irratti salaatanii awwaaluudhaaf qophii irra jiranii hawaasni keenya hawaasni Minnesota akkuma argitan kuno galaana rooba keessa dhaabbataniiti kan irratti salaatanii geggeessuudhaaf dhaabbachuutti jiranii egaa kuni geggeessaa Ahmad Abdurrahmaan jechuudha akkuma argaa jirtanii egaa hawaasni keenya hawaasni Oromoo Minnesota kabajaan irratti salaatutti jiranii egaa mee aga xumura qophii keenya hordofaa waan ta'u walumaan laala. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. As-salatu was-salamu ala al-mab'uus rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tabi'a hudahu ila yawmiddin wa sallama tasliman kathira. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baliyan kenna bakka jirtanitti salaamni isin bira hagayu bakki amma jirru kun akkuma argitan obboleessa kenna Ahmadiin geeggessuuf bakka qabrii jirra. Hawaasni yeroo rooban jenne rooba kana keessa bahe geeggessaa kanaaf as jira. Nuti wanni walii dhaamnu wanni guddoon obboleessa kenna rabbiin warra jannataa isa haa godhu, rabbiin qubsuma gaarii isa haa qubsiisu, rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa du'aayin wayita roobaa kana yeroo du'aayin hin qeebalamtu rasuulli jedhan keessa takka wayita roobni roobu kana du'aayi wayita tanaa hin qeebalamti. Rabbiin obboleessa kenna jannataan isa haa gammachiisu, qabrii isaa roowdaa jannataa rabbii isaan haa godhu, maatiitti rabbi sabrii guddoo haa hambisu. Hawaasa kennaaf wanni guddoon nu dhaamnu tuun gara rabbii tartee inni waan dalagateen rabbii ofii bira gaye yoo naa eegu wanni isaa waa godhu dalagaa isaatii fi rabbii isaatii wal gaye nuti maghfiraa isaa kadhachuudha. Wanni guddoon duuba rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa wayita waa fudhatu waa nu bira dhiisa, waa hedduu dhiisee waa takkitti fuudha. Ilmaantu irraa hafee, maatii irraa hafee, haadha manaatu irraa hafee, wanni ummata san warra hafe san sabbarsiisu, waan isaan jabeessu, waan hawaasni kunnilleen hawaasa rahmataati, hawaasa wal bira dhaabatu jechuu mul'isu. Waa'ee kanarratti insha Allah kana waamsa walii goona. Maatii tana kunuunsuun bira dhaabachuun waan shari'aan kenna itti nu ajaju, waan shari'aan kenna itti nu ammaru, namummaallee namummaallee ilma namaa ta'uufu wal bira dhaabachuun hin barbaachisa. Kabiraa rasuulli sallallahu alaihi wasallam namni yataamaa bira dhaabate, namni yataamaa kunuunse anaaf inni wal cinaa jirraa jedhan guyyaa qiyaamaa. Anaaf inni kahaatee quba isaanii lamaan akkana godhanii akkana waliin jirraa jedhan. Kana maraayyuu laallee namooma kennallee laallee sabni kun saba dur wal dura dhaabatu, wal bira dhaabatu. Haalli argame kun ammoo waan haala addaa ta'eef nulleen haala addaatiin maatii kana bira dhaabachuun waan nurraa eegamu. Bakka jirru toon li dhaabnu kana namni martinuu gahee isaa qabaa, gahee isaa taphatee wal kakaasee ilmi namaa wal kakaasaa waan marattu waa'ee kanarratti wal kakaafnee jabaachuu nu barbaachisa. Waan tokko yeroo gabaabduu keessatti godhuu nu barbaachisa. Kanuma gaa wanni jennu wanni biraan jiru isa kanu biraa deemeef rabbi isa haa qubsiisu, qubsuma gaarii qubsuma bakka warri jaalatu rabbi isa haa qubsiisu. Yeroon amma keessa jirru kun yeroo jajjaba guyyaa Arafaati, guyyaa rabbiin gartaniis yoomal hajjil akbar jedheessan keessa jirra. Yeroo du'aayin qeebalamtu roobni roobuutti jira. Kun martuu waan obboleessi keenya kanu biraa deeme kuni mallattoo gartanii khayrii mul'iftu. Namni kun nama khayrii jechuu, namni kun nama rabbi biratti qeebalamaa jechuu waan mallattoo akkasii akeeku. Rabbiin gartanii warra jannataa isa haa godhu. Maatii bakka jirtuutti ta'as jirtuu fi biyya jirtullee rabbi sabrii isaanitti haa hambisu, sabran jamiin rabbi isaa haa kennu. Nama mara waliin dhabee nama jaalannu, nama masjida keessatti gartanii namni marti beeku, nama mara rifatee fi garuu namni du'arraa oolu hin jiru. Guyyaa rabbiin du'a murteesselee namni bira taru hin jiru. Osoo namni du'arraa oole rasuula rabbiitu du'arraa oola. Rasuula rabbiin guyyaa isaa gennaaniin murtii ofii murteeffate san hojii marra oolchee obboleessa keenya rabbi haa araaramu, maatiitti rabbi sabrii haa hambisu, hawaasallee rabbiin gartanii haa jajjabeessu. Kanuma wanni walii dhaamnu maatiin sabran jamiiliin argachuun keessan, sabrii godhuun keessan isaaf gaariidha. Rabbiin nu haa jajjabeessu. Kanuma walii dhaamna insha Allah. Qubsumti isaa jannata haa taatu. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وليان كينا ربي سبحانه وتعالى يقول في القرآن العظيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. شفتي المنامات وقرتني بالدنيا كان رتي والنها فهنجرو إن أبا ماجد كناف بوليس كينا قرتيك خليس نبرا دبري دار آخرات دبري isa geegessuudhaaf bakka kana jirra. Guyyaalleen guyyaa gartanii qajeelaa, guyyaa barakaa, guyyaa gartee Arafa nu biraaf gartanii akkasanii akkasuma gartanii sanumaaf gartee bootaa kana wali qabamnee janaaza gartee haqa inni nu dhufuuf eeggataa jirra. Roobnillee gartee akka jabe rabbiin isaanii haa araaramu, hawaasa keenya gartanii rabbiin isaan haa kabaju. Akkanatti bahee kun xiqqaa guddaadhaan gartee kanaaf dhaabbata. Wanni kuni galteen akka galtee kun guddiftee gartee galtee nama garaa nama nyaatu galtee namatti gartanii akkanaa takkaanutti akka waan hin galiniiti. Kanaaf alaa kulli haal hawaasni keenya kulliin gartee bakka kanatti bahee dhaabbatee gartee eegaatiin hin jira. Isaaf gartee rabbiin jannatal firdawsi rabbi haa kennu. Faamilii keenya hunda isaaniitiif rabbiin sabrii jamiila isaaniif haa kennu. Rabbiin isaan haa sabbarsiisu. Wanni walii godhan kanuma gartanii obboleettiin geegessanii bakkuma isaatiin isa ga'uudha. Saniif ammoo akkana baanee as jirra. Akka argamu kanatti hawaasni tokkochiisaati akka waan hin hafiniiti. Baarakallahu fiikum. Abbootaa fi haawwanni gartee hawaasni biyya keessa jiru hundi isaaniitu sabrii jamiila rabbii isinii haa kennu. كسم ولين جنة قرتي أكرمكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي كي جمال لي سبحانه وتعالى قرآن كي ستي إنما الحياة الدنيا لعب ولهو جرون دنياتهم قرتي تابو مايسيني دل ربين كين سبحانه وتعالى مس ربين كينيا واني اسن أمني في ابتلاء فجأة. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. دي ربين كينيا ودته جباته كل كلاي إني قرتي سماوات تربان دتشي تربان أمي 7 سماوات سبحان الله. الذي خلقكم ربين كيسن أمي جاء سبحانه وتعالى لسن أمنا جاء سبحان الله اسم مكروف سن أمنا جاء أيكم أحسن عملا كم يكيسن تسنيرا دلغاني ساغاري جيتشو سن أمنا جاء كان عفو قرتني وبليس كينيا دبر كوني قرتي رسالانو إرغيتشو كلين كينيا قرتي أكنو مدبرنا نمو غافن قيان ساغي أكنو مدبرا نمني دنيا تان راتي حفنجر سوافي نبي كينيا توافا كان عفو قرتي إسا دبر كان الرا إبراغو راني نولي إسا أمو عرارم كان ربي سهارارمو ربي ور جنة الفردوس ربي ساغورا اغودو ربي امل نولي غرتي نما غرتي ابراهيم رافدته اخر اساتي في دلغه ربي خيري دبر ربي نواغودو كان افو غرتي ججبا جزاكم الله خير. ايام نكون ايام غرتي فضلي راتي ايام غرتي ربي فارسه خير ايام الدنيا ايام الدنيا رجالتو كرسول جدني غرتي كدلغان سي كيستي وانتو كو ستين ديانني ان قطاتون جيره حتى جهادني كار ربي تقول أن اللي إنكتاتو جران نما قرتي دنيا إساتي في نفسي إسات أبي مالي كان عفو قرتي نمني دبر مرتي قرتي نو قرص دبرسا أن اللي بور وكانوا مجئي أكا قرتي آخر إساتي في زادة قبيفتي دلقتو كان جزاكم الله خير. ربي موفقوا ربي سهار رمو ربي سور جنة الفردوس ربي ساغرو ماتي سال ربي صبري ستهام بسو ربي سانا صبر سيزنو اللي ربي نوا صبر سيسو. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد أمة إسلام أمة مؤمنة ور أفان كان والأجين ننجن آئت ولترامنا يرو كان أمني كينا قبصو قدا كيس جرا حادثان قدون مصيبان دعا جدن حواسا كينا كيست لفارفا كينا شبابا كينا مجا مؤمنات تتنوركا قلتي سوابا سنيفا أمني ورمو من صوتا جرو هل كان يقول يا دابتي دوبا والربين إرقي والربين حكمي واني قرآن هنجرتو قاف ربي تأمني الإيمان بالقدر خيره وشره قاف ربي تأمني وان دفقنا مرتو أمني كنا واني نما قدسيسو توكو أكي تدوئي في حال لغرغرا نما قدسيسا قدن اللي وان قرن جرو وان حالة كانت تانو رسول عليه الصلاة والسلام
حديث أبي هريرة رضي سكيت إمام مسلم رضي سكيت ستي عجبا لأمر المؤمن أمر المؤمنان دنكسي ساجر إذا أصابته السراء شكر يو جمد اللي ربي شكر فكان خير الله وإن أصابته السراء يو بلان التبوت اللي صبر خير إساتاتي نوام وان جنو شكروا في صبروا ملي وان بران قمنو كنافو وان جنو جزانا كنا كن كلين إيجاتي من مرتو نقلتي غافا وان كنا كن نتقلي والبرد آباني وان سلا قولوا دعا كينا كديمي كيسيني بويتي ملت ilmaan hafe ilmaan turraa hafe ilmaan kana bakka itti qor'uu qaba jedhee ummanni Minisootaa ummanni Oromoo Minisootaa keessa jiru bahee halkanii guyyaa akkatti dhaabataa jira warri hafuudha kana wal dhageen warri haasawa kana wal dhageen warri dhageettan jaza malaalaa jazaa rabbii ilaala waan dandeettan nu kulli nu qoodirra haa fudhannu homa nu osoo ilmaan akkanaa dhiifnee biraa deemne maal naa godhan jedhan waan ilmaan ofiitii feenu walii feene waan silaa dandeenne wal bira dhaabanne ka waan qabne du'aayii godhe ka waa qabu waa guddoo waa xiqqoon jedhu waan qabu wal bira dhaabanne isa qabri tam isfirraa geejjessuu baha qabrii jirra eegas yoo deebinellee ilmaan isaa kana waan goonu saniif ummanni wal marataa jira waan dandeetta waan rabbiin isinii dandeessisee du'aayii fi gargaarsan godha wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبوليس كينا هرأ كانوا برادي من أحمدي ربي نساها أرارمو ربي نساء ور جنتها قرو ومن أم إسناقرتا كما نصوتا كوني الرئيس جيجسو من إسات نسان قوف والقهي كان موتو إسات عن سنة إسا جيجسو بيشامتي إلمان أفورتو إسر راهبه إلمان توني هرأ أبان رهنجرو أبان نهي أورمو أبان نهي yaa ka dhiirallee ka dubartillee warri asirratti dhaamsi keenna kun isin gahe gargaarsa ilmaan sanii akka manatti akka alatti hin ganne akka manatti nu galchitanii akka nu gargaarsa isin gaafanna obboleessa keenna moo rabbiin isatti haa araaramu akka malee nu biraa deeme odoo niyyatin nu biraa deeme garaa nu nyaata akkuma innullee garaa nyaatu isinillee garaa nyaata warri amma dhaamsa kan agartan akka ilmaan taanu gargaartan akka ilmaan tun manatti nu galtu akka isiin alatti hin hafne akka abbaa taataniif ka ammoo haawwotallee akka haadha taataniif ka abballee akka abbaa taataniif ka obboleessallee akka obboleessa taataniif isin gaafannaa jazaa keessan rabbiin haa tolchu waan akkanaa isinitti hin galini assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu namni kun amma galtee ni gaafatama rabbiin jawaaba gaarii afaan isaa irra haa kaayu jawaaba gaarii rabbiin afaan isaa irra haa kaayu allahumma thabbituu bilqawli thaabit allahumma thabbituu bilqawli thaabit awwaalchi Ahmad Abdurrahman akka argitan kanatti raawwatee jira hawaasni isa jaalatu isa kabaju walitti dhufuudhaan guyyaa isaa miidhagsanii jirani egaa akkuma argitan kana rooba hamaatu ture rooba kana keessa hawaasni Oromoo walitti dhufee egaa hawaasni keenya akkuma beektan hawaasa jaalalaa hawaasa kabajamaadha walitti dhufanii guyyaa isaa miidhagsanii sirna awwaalcha o'aa taasisanii fi jirani egaa qophiin keenya kan ammaaf jenne asumatti raawwata qophii biraatiin yeroo biraa hanga deebinee wal arginutti nagayaan turtii gaarii isiniin jecha an Eliyaas Hamid Minnesota magaalaa Lakkuu irraa